Ashama harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya Odeessaaleetii. Qophii keenya Odeessaaleetiin yeroo garaagaraatti ajandaawwan babal'aa dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Oromiyaa, Itoophiyaa fi Baha Afrikaa irratti mari'ataa turuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya har'aatiinis dhimmoota jajjaboo qabannee dhiyaannee jirra. Stuudiyoo Baha Afrikaa irraa ana Abiraan Birruutii fi Guyyoo Waariyoo qophii keenya Odeessaalee Har'aa keessummeessuudhaan wajjin turra gaxumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftu Guyyaa. Nagaan dhufta Abiraan. Hayya ajandaawwan irraa maali? Ajandaan irraa jalqaba duulii kaaba Itoophiyaa godhamuu jiru lafa Amaara deebisu akkasumas teessoo garee bilxiginnaatisu humna TPLF Tigray Defense Forceef mootummaa naannolee gidduutti akkuma itti fufee jira kan bal'inni irraa son jalqaba kanaan itti fayyadna. Ayyee lammeessoo immoo keessumaa dhimma kana wajjin wal qabatee ka ajandaa goonee irraa haasofnu haasawa pireezidantii mootummaa naannoo Amaara waa'ee duula kanaa ilaalchisee miidiyaadhaaf kennan ilaalchisee gaaffii guddoon ka'aati jira biyya san keessatti. Sana akka ajandaa tokkotti irraa hin haasofna. Duula kana keessatti abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, maanguddooti, sheekiif qeesii hundi ministeerota dhimma nagaa irratti hojjetan instituushiiwwan mootummaa waa'ee nagaa labsan ilaalchi hundi mataan isaanii waraana labsaa jiranii sunsunii kamaalii qaba biyya sanaaf ka jiru irratti haasofna. Gara dhumaatti immoo warra amma duula kanaaf deemaa jiran ka bilbilaan arganne irratti gabaabsinee haasofna. Hammaleellee barattoonni yuunivarsiitota naannoo Tigraay jiranii yuunivarsiitii Maqalee irraa halee jalqabanii tokkummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan Itoophiyaa waliin ta'e akkasumas ministeera barnoota teeknooloojii waliin gara biyyaatti deebisuu jiranii. Yuunivarsiitii Waldiyaa ammoo ibsardhaa maxxansee fuul miidiyaa hawaasaa gubbaa deemuu jiruun barattootaan yaa'uu boqonna sanbaamne ereftisanii kennine galaa jedhanii yuunivarsiitiin kun barattoota yaame jitokko amma immoo barattootaan galaa jechuu jiran. Kanaafuu sobii 4 kiiloo kan yuunivarsiitiin leseenee jechuu irra dubbanna. Ayyee daawwattoota gaxumuraatti nu waliin tura. Odeessa keenya bal'aatti osoo seeniin dura OMN tibbana kutaalee Ameerikaa garaagaraatti sochii galii walitti qabuu fi marii hawaasaa qopheessaa ture. Sana keessa ka argaa jirtan kuni qophii tumsa OMN Ameerikaa Siyaatilitti godhamee jira. Boordii OMN hoogganoota OMN fi koominitiin Siyaatil sagantaa kanarratti argamanii jiranii. Keessumaa OMN bakka kanatti deeggarsa guddaatu godhameef koominitii lakkoofsaan xinnaa ta'e koominitii jabaa Siyaatiliini. Sanaaf nu galateeffadhaa waan jedheef maanajimentiin OMN warra kana galateeffachuudhaaf qophii keenya sirra jalqabna jechuudha. Yaa OMN waggaa 7f kahunuunse guddisa armaan ga'u uummata Oromooti. Uummata Oromoo miidiyaa kanarra fagaateen beeku yeroo gargaraatti sa'aatii nu gargaarsu warra barbaannutti OMN cina dhaabbatanii tumsanii armaan ga'anii jiranii. Dhiyootanallee OMN karaa GoFundMe akkasumas karaa ergaa gargaraatiin qarshii walitti qabachaa ture. Hataatuuti amma online irra gara koominitii kee deemanii uummata kutaalee Ameerikaa gargara kee jiran kan deemanii marii hawaasaa godhaa OMN tumsuu irratti argamu. Marii tanaani uummati Siyaatil magaala Ameerikaa tokko Siyaatil kee jiraatu. Beessee guddoo nu baasee jira. Gara doolara 100 olii nu gumaachee uummati kuyyoo dhagee lakkoofsaanii Agasmara tika magaalota Oromo the city of Oromo jedhanii magaala kan Minnesota faayoo wal bir qabanii la uummatinu lakkoofsas jiraatu dikka jechuu danda'anii garuu hataatuuti doolar 100 jechuun agasiyyuu wali birri Itoophiyaa jira miiliyoon dhuug nu baasanii jiranii nu gumaachanii jiranii bonagan gumaachaa jennaan. OMN nagayoona gargaarsuma tumsa ummataatiin waggaa 7 qilleensa irra ka ture. Koominitiin kun hedduu koominitii jabaa lakkoofsaan xinnaa haa ta'u malee koominitii baay'ee sabboonummaa qabu baay'ee deeggarsa Oromummaa irratti yeroo hundumaa irree jabaa qabanii lakkoofsaan olaaltu uummanni kun uummata galma xiqqoo tokkollee guunne garuu gumaachisaan OMN'if godhan yeroo hamtuu kanatti keessumaa yeroo dinagdeen addunyaa laamshee namuu karaa dinagdee baay'ee laafee jirutti tumsa jabaa godhanii koominitiin sun akka OMN Hornitti illee tumsa jabaa daannoo waliin dhaabataa turanii baay'ee ulfaadhaa waan kennitan hin dhabinaa jennaan. Yaa wanni koominitiin alalleetti warri akka addaatti ispeeshaalii galateeffachuu qabnu koreeni OMN koreen deeggars OMN chaapteriin achi kee jiru ka magaal sun kee jiru baay'ee OMN qofaa miti bakka Oromoon gargaarsa barbaadu kamittu dhiyoo tanallee bilisummaa Oromoo gargaaruuf iyyuu
magaal kan keessa waan jabduutti hojjetamee jedhanii kan qofaa miti Abrahaam yaadannaa gargaarsa qarshii qofaan nam gargaartu yaadaan nam gargaaru aamileen nam gargaaru beekumsi qabanii wal gargaaru waan jajjabdu Oromoon saatii amma tanatti free rip callarra garar kalee diriirfachuuf gara yaadaan beekumsaa wal tumsuut ce'u qab jennee abdan turre warri kunin warri Seattle kun nulle dame orn yeroo gargaraatti nu bilbilanii nu asobsiisan yoo jabeessa turanii akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti dabre ammoo akka dame gaafa Afrikaa kanatti baay'ee galatoofachuu barbaannaa oraa bulaa deebanaa jennaa bonagan gumaachaa jennaa horeen teentaa jirtan malee jabaadhaa jilaan deema jennaan OMN malee deeggarsiitti fufu dhaga'u jira. Kutaa akka Atlaantaa Joorjiyaa keessatti deeggarsiitti fufaa kanumallee Denver Colorado keessatti deeggarsi yeroo dhiyootti itti fufaa kana beeksa karaa OMN dhageessaniin ka quba isin qabsiifnu ta'a hiree kamiin community Seattle kana akka galateeffadhu yaada ture carraa kana argadhee uummata kana galateeffachuuf baay'ee gammachuu guddaan natti argama hedduu ulfaadha baay'ee isiniin boonnaa jabaadha community jabaa ta'a waldaa hawaasaa cimaan uummata isaatiif illee irreedha da'uudha. Akka fakkeenyaatti bor kan galatoofan malee kutaalee Ameerikaa callatoon kutaala addunyaa guuturraa waggoota baay'eef uummati Oromoo nu deeggara ture nu cina dhaabbachaa ture nu gargaara ture qarshii qabirraa donqusatiin OMN cina dhaabbate waggaa torba kunuunsa armaangee jira magaalota Ameerikaa ta'ii magaalota biyyoota addunyaa gargarar warri jirtan warri Afrikaa kibbaa jirtan warri Afrikaa tankee fuula gargara jirtan hundi keessan ulfaadhaa galatoomaa jenna warra Seattle hawwanni qaamneef lakkoofsaan diqqoo ta'anillee walitti dhufanii gumaata guddaa Oromoo balloo bakka bunu gumaachanii warri akka Atlanta faan Denver faan Colorado warri kun cufti OMN achitti maluu jira abda jene guutama dur deema achumatti itti baafadhaa waan jirar buusaa warra ammoo waan jajjabdu akkan hojjet kana community si fuul duraaf qophii sagantaa keenya Odeessaalee raffinne yaadu warraalee kasheergoon taana walii waan jiraataniif guddoo san galatoofan jenna gara tooppika keenya akka dabarru. Amma gara biyyaatti deebina. Pireezidantii mootummaa naannoo Amaaraa ab Aganyo Tashagar tibana miidiyaa naannichaa Amaaraa Miidiyaa Korporeeshinii irratti ba'anii ummati Amaaraa duula TPLF irra godhamu irratti dhiiraan addeeniin ba'ee loluu akka qabu warri hidhates warri hidhannoo hin qabnellee yeroo ammaatti Amaaraan tireetii guddaa jala galee jira waan ta'eef duula cima karaa humna namaa fi loojistiksii nu eeggatu kanaaf akka qophooftanii jedhanii uummata dirree waraanatti waamanii jiranii duula kana keessatti jechooti isaan itti fayyadaman nama baay'ee rifaasisee jira sanarraa jalqabu. Yaa Abrahaam Abbaa Ganyoo Tashagar qofa don ta'ini qondaaltotii mootummaa jechuun nam tokkoo miti. They are public figure all government mootummaa jechuun ni dandeetta. Jechi isaan dubbatan hiika guddoo fida hiika jajjabdu qabaachuu danda'a. Rwanda keessatti barkur sagaltamii afur akka war faranjootaatti goz hutiif tusi jidduu waraanii wal balleessan sun gaaf dhalatu jechoot irra jalqabi. Jechoot reediyoon biyyattii tokko gad ba'ee namichi hoogganaa reediyoo suni faan labsa turaniin uummati walitti taa'ee baangaa billaa wal qalee wal balleessee jechuudha. Kanaafuu galatoomii sagalee Aganyoo Tashagar fudhannee jirra afaan Amaariffaatii ka ergaa dabarse isa hordofneeti gara marii keenyaatti deebina. ይሄ ጠላት እስካልጠፋ ጊዜ ድረስ ከዚህ በኋላ ረፍት የለንም። የህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። የህዝብ የኦሮሞ ጠላት ነው። የህዝብ የአፋሩ ጠላት ነው። የጋምቤላ ጠላት ነው። የሶማሌው ጠላት ነው። ስለሆነም በጀመርነው ልክ ይሄን ኃይል እጅግ በጀግንነት መንፈስ ልንፋለመው ይገባል ማለት ነው። hoogganaan Amaaraa kun namni Amaara taate marti Tigraay irratti duuluu qabdu. Ummati Tigraay የትግራይ ህዝብ jedhe ummati Tigraay ይሄ ህዝብ jedhe ummati Tigraay diina Itoophiyaati jedhe diina Oromooti diina Affaari diina Gaambeellaaf diina Somaaleeti jedhe ummata jedhe jechisanii ka baay'ee ummata shoggodhe karaa miidiyaa hawaasaa namni rifaatuudhaan barreessaa ture gara saakeetti deebi'e. Yaa sakhiyyo deebi'u duuba wanni Rwanda keessatti gaafas tasuun Itoophiyaa keessa jechoota akkanaatiin deebuu dandeetti sodaa jedhanii jira. Yeroo baay'ee qondaaltotii mootummaa biltsiginnaa tunini I don't know capacity na fakkaata yeroo baay'ee dubbanne jira capacity irraa kaka yeroo baay'ee jechoota
falmisiisoo waltinaan buusan dubbachaa turanii armaandurin qabataa shimallis abdisaa waa wayii dubbatee ture aganyo tashaagar waa wayii dubbatee ture shimallis abdisaa suni kaampii warnaaftanyaa tun gaafas diin turan agana nureebaan hin dhumne shimalisirra gaafas baay'ee duulame ture ammaan tan ammoo aganyo tashaagar jechoota agas caala jajjaboo akkana kan dubbate Itoophiyaa keessa jalqaba irratti iyyuu konstitushinaali pirezidaantiin mootummaa naannoo tokko waraa yaamu yookaan waraa labsuu fi umnin qabu naannoo bira weeraruuf maani wayii tolchuuf diin Itoophiyaati jedha nam TPLF ta'uu dandeetti yookaan warri Tigree kun diin Itoophiyaati yoo kadhan taatellee namni waraan labsu kan mootummaa naannolee kasaan jal jiran declare godhe waraan irratti hirmaadha jechuu kan mootummaa federaalaati amma immoo Ethiopia fragile state ta'uusi yookaan disintegrated ta'uusi wanni ati hubattuuni dismantle cacacabu biyyatti wanni hubattuuni regional lordi dhalachuu jira mootummaan naannolee ka umnu fi qabu ka mootummaa federaalaa ajaji mootummaa federaalaa didee waan fedhe tolchuu danda'u jira abba aganyo tashaagar namoonni tokko defend godhu kayaadanii ETV'n faa waan kan jijjiiruuf yaala turanii namichi emotional shallow ta'uu agarsiisa capacity bulcha tokko jechinni asarra hubachuun dandeetta he was very emotional sodaachuu danda'a by the way terrified ta'uu danda'a jechootiin itti fayyadam is difficult warri Tigree waan kan walitti qabachuu jira by the way kanaan wal qabate crime against humanity waan yakkoot kudhan ijaatti Tigraay keessatti hojjetamee jedhe waa warri barreeffachuu jira keessa waari crime against humanity destroying reproductive health weaponizing rape weaponizing hunger massacre treason mass abduction and arrest ethnic profiling and discrimination looting destruction of infrastructure finance and communication shutdown hate speech incitement displacement collective punishment ethnic cleansing kun cuftinu kudhan ijaana misaan baafatan kan cufayyuu ragawalii wal khayatan laf khayatanii jechu kanaafu diplomaasiin Itoophiyaa mootummaan federaalaa waraan qofaan irra kutamne diplomaasiin khufi sun keessa haasaawii pirezidaantooti naannoo uummata miiliyoon 30 miiliyoon 60 bakka bu'uu danda'an dubbatan dhiibbaan inni qabaat kan fakkaataa jechuudha. Akka namni kun jedhutti jecha dhumarraa sana ni ibsa baay'ee cleansing yookiin dugugaa sanyii uummata Tigraay irratti labsuudhaan wal fakkeessanii namooti ka irraa dubbataa jiranii of course uummata tokkoon diinettee uummata identity mataasaa qabu uummata mootummaa mataasaa qabu uummata naannoo mataasaa qabu ka addunyaan immoo waa'ee isaa irraa dubbataa jirtu beeki by the way wanni amma Tigraay keessatti ta'u wanni dhokatuu danda'ullee hin jiru ummata kana corner goote Itoophiyaa keessa corner goote akka ummataatti jecha inni itti fayyadame hizb ga jedhu akka diinaatti lakkaa'u jechuun hagam akka hoogganaatti akka salphoo taate warri kun beeyta just very shallow akka jechaati dhibsite understanding isaanii baay'ee gadi fagoo kan hin ta'in ka beekumsa biyya ijaaruu kan hin qabne ka ummata gidduutti daily garaagarummaa qofa labsaa oolan ta'uu isaanii jecha namichaa kanarraa baruu hin dandeessa akka inni ibsutti amaarri yaaddoo yookiin balaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu jala galee jira jedha kanaaf ummati Itoophiyaa Oromoo Sumaalee Gaambeellaa Sidaama Kafa every Ethiopian amaaraaf duuluu qabu amaara jechuun immoo Itoophiyaadha sigale kanaaf amaaraaf duulaa waan akkasii akkas jedhanii ibsanii is very shame waan qaanessaa jaarraa kana keessa ta'uu hin malle Abraham wanni nu defend godhaa turree fi jalqaba irratti Oromiyaa Media Network torbaanuma ijoollee tan waraana guuruu jalqabani nu akka miidiyaa keenyaatti ujiinteen waraanna min erginu nu militia recruiting goon militia training goon yookaan militia TPLF defending goon nu dhuga jirtu uummata keenyaatti wanni waraanni kun Oromoo dhimma Oromootiin jennee nu dubbachaa turree fi waraanni kun ka godhamuu jiru is a war between what Amhara and the Tigray warri kun maaliif walloluu jira daangaaf walloluu jira lamaffa daangaa Amhara sun dabarte naani barcuma biyya Ahmadiitiif soda taati waraanni ikka danqabu Suudaan dhufte Itoophiyaa weeraruu jirti Suudaanii wala dhuutu hin jiran Gibxii wal sodaachisuu jiranii ammaaf Gibxiin harka waliin qaban with nobody dhuga dubbachuuf qaamoleen haraa kee jiraachuu danda'an biyya yoo siin kuftu yoo siin structure ni si diigame siin wal nyaachuu ka civil war yoo dhalatu gareen bu'a dadda qaban itti seenuun isaanii waan beekam fakkeenyaaf Liibiyaa yoo fudhanne interestoot kumaatama labsuun kee jiraachuu Al-Shabaabin jirt ISIS in jirt Ameerikaanin jirt warri Western kun guutuun jirt Ingiliizin jirt namichi ofti seenuu danda'a garuu asa war kanaa yoo hadeebin taate asaan kunini is not only about aganyo tashaagar or Shimallis Abdiisaa haasayi kun jalqaba khatikeeyat muummichi ministeeraatiin muummichi ministeeraa waa tokko sitti madagay atini
Abrahaam Birruu gaazexeessaa Oromooti. Atiin dhuunfaatti Abrahaam Birruuti garuu you are attached to what? Oromia Media Network. Ati gaazexeessaa Oromia Media Network. True face of OMN natiin. Wanni si ati yakkaayyoo himatamtee yakki kan OMN hin gargar ba'uu hin danda'u jechuudha. Because media sun hojjechuu jirte jechuudha. Kanaafuu amma mootummaan federaalaa jalqabumirratti yeqan jibooch maani jedhee haasaan inni armaanach tottolcha ture muummichi ministeera dudubbat irdee bilaalme callisi waan muummichi ministeera haasawu video tokko muummichi ministeera dhaqaa soddoma hafaasa keessa mistake kudhanii digdamin baaftaa jechuuteette yoo ati nama xiinxallu dandataate kudhaniin baaf jechuu dogongora sun keessa fakkeenyaaf uummati Tigraay ximmoona gisee kennineefannaa raayyaattis biyya dudduubaa waraane maani uumat bileem godhuu jira jechuudha. Warri kuwwanni warri lafa keetti nammaan tana aganyoti shaagarfaan agan konfidensi qabaattee akka waliigalaatti uumat tokkoon nyaaphaa diinaa itti waraan labsituu fi is already the same. Piippiin waan hojjetuuf waan hojjechuu dhiifti gargar hin beektu jechuudha. Kanaafuu harku fiitiin namni istuupir ta'e taphataan kubbaa miilaa bakka golii sun kubbaa harkaan tuqaa miti. Kubbaa harkaan tuquu miti siin kubbaa harkaan dhaanaa walti jechuudha. This is a mistake. TPLF warri kun TPLF terrorist jedhu warri yes TPLF is terrorist and TPLF terrorist ta'u mormeen beeku ardhallee terroristi kaleellee terroristi. Terrorizimii TPLF ammoo haraga ba'uu danda'u nu dargaggoota fa'a uummata Oromoo qulqulluu fa'a. Opidiyoo waan TPLF diqqum dubbachuu dandeenya. If TPLF is terrorist yes, they are being terrorists for 27 years. Wagadi dem torba terroristi. What about PP? PP nammo gani soddomaatiif terroristi. Terroristiin yoo waliin balleessan lachuu terroristi taati jechuudha. Kanaafuu uummata immoo target godhanii uummata firqa ta'u. TPLF uummati Tigree TPLF hin deeggara? Yes hin deeggara. Yoo deeggar uummata dandeet amansiifattee politikaalii sammuusa jijjiirtee benefitii isa kabachiiftee ofiif fiddi malee waraan irra labsuu yoo qacabsi taate uummati sun terroristii mitoo feet seexaa yoonni ta'e daabuloos waliin hiriiree seexaa kan tolchuu jirti jechuudha uummati Tigraay kan tolchuu jira. Sirri dhugaadha amma dabooni waraan daboon ubaa jedhan kun basically amma waraana bira darbee jira waraana somehow gaafa lolli kaabaa komaandiin kaabaa rukutamu lola war jedhan jettee fudhatuu hin dandeessa. Since then nami faranjiin walfixiinsa biyya keessaa waan ta'eef aktaroonni akka Eritiriyaa fi Sumaalee faa keessatti waan hirmaataa turaniif waar jedhanii ibsaa turan malee waan kun civil war wal-waraansa jechi kun waraana wal-waloo sin jedhu waliin sin jedhu garuu afaan Oromooti wal-waraansa jennee fudhanne gaariif civil war jecha jedhu kan amma full fledged civil war ta'e akka warri labsaa jirtutti jechuudha amma itti dhufna warri Amaaraallee maal gochaa akka jirtu warri Tigreellee maal gochaa akka jirtu. Kanaaf waguddoo sadii as keessatti hubachuun hin barbaachisu. Tokkoffaa diinummaa barootaa uummata kaaba Itoophiyaa keessumaa Amaaraa fi Tigree gidduutti labsamaa jirudha. Amma lolli amma kaaba Itoophiyaa jiru kun full fledged civil war waggaa dheeraaf gara fuulduraatti illee diinummaa saboota lamaan gidduutti waan uumee darbuu danda'uu fi godaannisa centuries waggootaaf by the Oromoo fi Amaara caalaa Oromoo fi Tigree caalaa uummata kanatu xiqqoo walitti dhiyaata. Gotummaa seemetiki amantaan illee uummata wal fakkaata. Garuu diinummaan uummata kana hin jiru baare unprecedented amma sadarkaa amma irra jiru. Suni tokko. Lammeessoo immoo mootummaan naannoo Amaaraa aganyoota shaagar executive qaama raawwachiisaa mataa qaama raawwachiisaa naannoo Amaaraati akkamitti lola labsuu danda'a. At least fakkeenyaaf odoo naannichi rukutamee jira diinni naannoo kanatti aggaamee jira naannoon kun badii jala jira odoo jedhe uummata Amaaraa waamuuf caffee naannichaa mana maree mootummaa naannoo Amaaraa walitti qabee mariisisee tarkaanfii fudhatuu qaba. San gochuutu irra jira. Yoo heerri naannoo sanaa wayyameef jechuudha. Kabiraa aganyoota shaagar aangoo kamiin uummata Itoophiyaatiin Amaaraaf duula jedhee waama. Some fragmented state. Mootummaan Federeeshinii Itoophiyaa kufuusaa kasii heerri Itoophiyaa hin eeyyamu heerri Itoophiyaa. Heera naannichaa keessallee naannolee biraa waraanaaf waame ka jedhu hin jira dhee yaadu hin jiru zero. Probability ni achi heera mootummaa naannoo Amaaraa keessa waraanaaf naannolee biraa daboodhaaf waammadhu jedhu zero. Akka ani argeen beeku heera naannichaan dubbisne gara fuulduraatti dubbisuu yaala. Naannoleen Itoophiyaa heera akkasiin qaban amma naannoon Oromiyaa heera akkasiin qabu.
yoo aggaamni irra jiraate cafee walitti qabee humna naannichaa keessumaa poolisii naannichaa bobbaasuu kan danda'u malee interventionii bakkee rakkoon jiraatu warra federaalaa waammataa jedha heera Itoophiyaa irratti poolisii federaalaa yookiin humna federaalaa mootummaa federaalaaf iyyate sana booda humni federaalaa waan kana humna nagaa bobbaasa jechuudha. Amma kan ta'aa jiru federeeshiniin Itoophiyaa heerris faayidaa dhabee jira. Instituushinii Itoophiyaa faayidaa dhabanii jiran. Caasaan mana maree jettuu caffee waan hiika dhabanii jiran. Kanaaf federeeshinichi unilaterally diigamee jira jechuudha. Mootummaa federaalaa Riippaabilika Itoophiyaa waan jedhamu hin jiru. Heera Itoophiyaa ka jiru jira malee mootummaa federaalaa Riippaabilika Itoophiyaa ka jedhu hin badee jechuudha. Diigamuu federeeshinii Itoophiyaa sitti agarsiisa jechuudha. Sun dubbachuuf ture termii dadansaa termiin kun explaining godha. Authoritarian state kan keessatti regiimiin biyyoota Afrikaa kunini sistemii sadii fayyadama. Tokko gruupii wayii jira. Monarkii jira. Monarkii is nama structurally jaba seeriin qaba maaniin qaba garuu ajaja gubbumirra dabarfata. Dhaattuuwwan jiran. Garee wayii tokko jira ammoo nam muraas taatee dominate qagoot. Gareen tun nam 10 ta'uu dandeetti 20 ta'uu dandeetti garee akkanaa jira. Taan ammoo yoo sadarkaa kufiisa hama gubbaa geettu nam tokko waan cuf murteessa garuu structure hin qabu jechuun namni sun. TPLF garee muraasa garee maafiyaa muraasa ture bar TPLF garee maafiyaan sun 10-20 ta'uu dandeetti waan irra walii galuu dadhabdu kuffisuu hin dandeetti. Privilege agas hin qabu. Itoophiyaan amma structure hin jiru caasaan mootummaa hin jiru. Mootummaa naannootiin mootummaa federaalaa wanni jedhan khayiraan laf kaan sun hin jirtu. Kanaafuu maalti jira? Abiy Ahmad jira. Ijoollee isa ta aangoo sirraa caccabde isillee labsitu. Amma regional lord ta'uu jirti. Itoophiyaan bara zamana masaaf hin ta'anii akkana daara baate dhaban suni regional lord kana babaayat. King of Shawa, King of Wallo, King of something jedhani warqaba kana king guurrata gaafasille South kan fat'oona faa jira king man jedhani waan akkana kana jira. Warri kun maal godha? Waraan labsuuf mirga qaba. Maani labsuuf mirga qaba yeroo sunti carraa warri hin qabne foreign relation biyyoota ala waliin qunnamti godhu qallan dandeeni ture. Warri sun maal godhu walirratti hojjechuu jalqabee siin jedhe. Bar 1955 gubbaatti Tedros Kaasaa kunin kham Tedros lama fedhaniin kunini regional lordi inni gibir irra guurratutti garee dhibii wali relationship uume Magdala irratti am teediin uf ijjeesee dhanii miti ufin ijjeemne muddame naan intaltee Oromoo takkachuma galaafatte taariik warra akkas barees malee kanaafu maaltu dhalachuu jirseeta Itoophiyaa keessatti sadarkaa baram zamana masaafinti sunti deebi'uu jirraa jechuu waan cuuf caalasi ceersaa dhibii si deebi'ettiin keessa ba'a warri biltiginnaa kunini warri biltiginnaa kun ilmaan hiyyeessaa anjal qabayyuu dubbadhe fagoo dubbadhe waan kana kanaaf kireeditii uummatii na daawwatuleen akka naa kennu shakkiin qabu biltiginnaa wanni siin dubbattu faallaa jedhe jiranne yoo siin dhuga siin jette sob ta'uu beek yoo siin mirgi siin jette bita ta'uu beek jedhe wannan dubbadhe an biltiginnaa jibbirran qabu biltiginnaani yoo siin sila nama Oromoo taatu warra aangoo fide keessa dargaggeessu tokko dhee waan of yaaduuf maqaa Oromootiin waan aangoo qabatuuf dhibirran qabu garuu dhugaan jirti maal seeta warri kunini they are not politicians they are very weak mafia beeta is incapable one gartee warra akkasii waan ta'eef biyyatti garamitti oofuu jira garbadii toofuu jira Ethiopia is lost track to hell and very close to get crashed to death sadarkaa sun gubba jirte jechuudha bakka hararra yaayyuu murte boolliseen ta'e jirti karaa ittiin baatiin qabdu jechuudha waraani deemuuf jiru maal taasiseeta Tigreeni waraana irra labsanii qabatten teettu jechuudha barattoota yuunivarsiitii Maqalee fa keessa baasan suufaa miti dhufuu jira bag barattoota Oromoo sun baate barattoota biyya lammiilee suniin Tigree yoo namni jeessa dhabdi isiillee yoo namni isii fixu jalqaban mootummaan federaalaa Finfinnee keessatti target godhama jiran isaan isiillee namni fixu jalqabdi jechuudha loltoota Afaariitiin waladha civilians Afar saving goat loltoota Oromootiin waladha civili Oromoo hin dhiiftu jechuudha kanaafuu isa deemuu jirra wal balleessuu seenuu jirra jechuudha practically bo aganyoon ergaa dabarsan hordofee gaa Amaaraan zamachaa eegalee jira footoowwan tokko lallaalaa ture galma keessatti qawwee qabatanii qonnaan bultoon Amaara peasants warri kun amma qonnaan bulaa Amaaraati beeke amma warra kanatu dhaqee waraana Tigraay lola ka jedhu amma waan rabbi sitti agarsiisu kan amma walta sibsabaa kun qonnaan bulaadha. Qaami warri qawwee mootummaa qabdanis kan hin qabnes Oromiyaa keessa baay'ee ta'e qawwee dhuunfaan hidhachuun heeyyama malee hin jiru. Dhugaa. Wayyaaneen akka seenteen ummati disarme ta'e jalqabarratti ummata Oromooti. Akkaan. Ummati kun immoo ummata akkuma hidhatee jiru jechuudha. Amma haasaa aganyoo irraa akka laaltu ummati qawwee mootummaa qabdan jechuu kan mootummaan itti dhee ka heeyyama qabu jechuudha. Warri heeyyama qawwee hin qabne
qawwee mootummaan qabne jechuun immoo qawwee dhuunfaa qabe qawwee dhuunfaan jechuudha yama malee kan hidhattee deemtu jechuudha. Kuni Amaaraa fi naannolee murtaan qofatti naannolee horsiise bulaa qofatti kan argatu Itoophiyaa keessatti jechuudha. This is very dangerous. Beete Itoophiyaa keessatti ummati ija lamaan laalame jechuudha. Ummata privilege ta'e keessuma sirna kana keessa ummata privilege ta'e ummata Amaaraa mirga ummata mirga addaa qawwee akka barbaade hidhatee katamaa keessa galma sibsabaa keessa argaarta miti. Look at the difference. Amma Adaama galma guddaa kuni galma Baagadaa keessa qonnaan bulaan Oromoo dhufee qawwee qabatee hidhatee angatatee akkanatti yoo taa'u laanna sittaa mul'atu rabbeediti. Maal laqaabsifte dabraa? Qawwee warra kan dhiibaa sirra fudhate qawwee warra kan qabanaa yoo siidhani yoo manidhaas seensani jalqabirra wanni ammaan tan namoota hedduutti ni matani. Amza Boorana faalle maanii matii sun ammaan tan wanni malee shugguuti gartee diqqittumam kiisi kee keetan taate. Tanum taatee eeyyam irra qabdu iggawat masaara idoo tarawaa warreen si qabane. Ufi ammoo khilaashii cuftinu khilaashii qabdi jechuudha. Khilaasha kan geet qabaate maaliif miskiin Oromoo yaamale? Miskiin Oromoo ijoollee dargaggeessa Oromoo kan dhiyoota yaama turre asumaan armadda barra dargaggeessa Oromoo lakkoofsaan quxurii hin qabne dhiyootan Oromiyaa keessa guuramaa ture. Dargaggeetiin sun fedhiisiitiin duultee nuun jecha turte OBN lelaaluu dandeettanii OBN faanaan miidiyaan mootummaa dargaggooti sun fedhuufiitiin duultee nuun jette faanaan OBN faan miidiyaan mootummaa gaafa maqalee qabatanii laayivii achinu gabaasa tura maqaleerra ammaan tan waraan kan keessatti manuu nirmaan reporter hin qabnu adochi jiraanne nu yaana waraan kan ummati dhaga'u qabaayu si dhaga'u qabee ta'aa faana fa OBN faallee reporter nu erga naani garuu dargaggeessa Oromoo akkasiin fedhiin hin deemin keessa viidiyoo wayi audio wayi sagalee wayi Oromiyaa nu dhaqqabdee jira itti deebina isaa wamaraafu dargaggeessa Oromoo bifa kamiin akka dirqiidhaan waraana kanatti makamaa jiru amma laalaa jirra kun amma Arsii communication magaalaa Asallaa irraa ka fudhanne kuni bifa kanaan gara adda waraanatti ka ergamaati jiranii wanni guddoon maali asirratti amma namni Odeessaalee na darbee irratti nam dargaggooti kunniin akkamii akka walitti qabamanii gara adda waraanaatti geeffamaa jiran kaafne turre garuu gaafii guddoon maalidha amma pirezidantiin mootummaa naannoo Amaaraa aganyoo tashaagara akka jedhutti balaan Amaaraatti dhufaa jiru balaa Itoophiyaatti dhufaa jiru jedhe. How? Fakkeenyaaf Oromoon gaafa naannoo Somaalee irraa miileenaan buqqa'u Amaarri nu duuleeraa fakkeenyaaf akka jechuun sabi kamtu nu duulee. Amaarumti Oromiyaa keessa jiru kuni shilingii beesee takka kennee jira. Yaa warraan fachuun tanaa never. Lammeessoo immoo lammeessoo Beki gaaf sanas Oromoo ka buqqisee sirna wayyaanee fi garee abdii ileeti malee ummati Somaalee diinan turre ammallee diina miti ummata gosa tokkooti Oromoof Somaaleen lammeessoo immoo inni darbellee kaaseera ummanni Itoophiyaadha Amaarri illee haa ta'u Amaarri daangaa yookiin ristiidhaaf lolaa jenna ummata Oromootiif Gaambeellaaf Somaaleef Sidaamaaf Affaariif ummati Tigraay diina ta'e ummati Amaaraa akkamiin michuu ta'a jechuun fira ta'a jechuun impaayera tokko keessa jira biyya tokko keessa jiraame ummata waliin jiraatee waggaa meeqa biyya walii qooddatee mootummaa wajjin qooddatee waa meeqa wajjin qooddachaa waggaa 100 waliin turedha. Tigreen diina taatee dargaggeessa Oromoo tokkoof Amaarri akkitti michuu ta'a jechuun friendii ta'a. The question is maal seeta sistemii otoritariyaaniin sammuu nama jijjiiruu hin dandeetti. Uummati Itoophiyaa kun keessaa arki olaanaan baratee amma iskuulii yaa'u seenedha malee ignorant majority baay'ata dhuga dubbachuuf jechuun maatii isaallee woosh kabaratelleeni deceive godhu dandeetti maal jennaan uummati hiyyeessa benefit diqqoo buddeen bittee fennaani bitta namna mijjeesu jira buddeen farso nama akkasii jira bakka wayii dhagaye farso bittee fennaan namsun si hiyyeessaa waan jedhan dhagaye dhuga dubbachuuf ummati sun akka jiraachisa wanni ati beektuuni gaaf mallas zeenaa idui warram Tigree duul kunin gaafas illee warri uummata keettaa uummata woosh godhu obbiti uumtana beekta gaaf mallas zeenaa idui my friend inda keettaa miti sii kaffalanii bootta bitta beessa sii baasanii jaalli tokko ammaan tanaa lubbuun jiraatu hin beeku maqaa san dha'u dhugaa rabbi booyee birri fudhate beeka gaaf mallas zeenaa idui bakka durgoon boota birri kudhanii sadii fasii qoranii bootaa jechuudha gareen gaafasii maafii uumman sun hojjettu ammallee sun ciifti jechuudha
Kanaafu diisiif nam goota. Anam bitta anam akkami jarseet akka ilma Oromoo ta'eetiin ka dubbachuu jiru. Confident la gaazexeessa tokko dubbachuu jiru. Jechuun waan ilma Oromoo ta'e dhukkubsadheetiin haasa'u. Because dhugaa jirtu waan hubadheef dubbachuu jiru. Warri kunini sobii inni karaan inni sobettiin ittiin si nyaachifni hin jira jechuudha. Dhageetta. Halee tanaan itti dabarra oduu sun dabarra. Gaazexeessa EBC tokko hin qabatta. Halee atiin waan asumatti ansi dargee ajaa'ibaan najjeessa. Ufin deemanii bitaa uummata mataa'idha nam woosh amsa darkasuun nam woosh ta'e ammaan tana waraana gatiin qabna kana deeme du'a injiru enne irrenne duuba ammoo garuu dargaggeessi Oromoo haalitiin sossobanii warri erga ture mee dhageenne ka deemnu abraa. Okay, fayyadamne deemna. Hello. Hello. Akinje. Amman dana ni atan jani. Me jafada. Ati kamitti deemtee jeebar ganda. Dur waltajjii caffeedha kaajaniituma. Caffee nu geessanii. Intabaasa ammadii matoorumarra nu guuree waraana nu jala godheetuma jaaja nu buuse jaajarraa halkanirraa jaa kudhanitti nu fe'aniiti. Obboon nu bareede. Eega bikka tana dhufne waan yaanuuf addaan nu baase. Intabaasi isin guure jechuudha. Edaa fedhinnaa teessanii hin qabne. Ambuleessanii jaana ijoollee teenyeenyu dhiiseetiin kophaatti akkasitti. Amma duuba ani bakka dalagaa irraan jira. An dalagaa irraan jira akkamitti waan isin waasii godha duuba. Bakka adii. Akkaan jee. Lakkoofsa kiyya qabadhu afaan irratti. Lakkoofsa kiyya afaan irra qabadhu. Bakka dhayiteenaaf dawwaltaa wayillee si ergu. Lakkoofsa kee silkii tiyya kee isaanii qabaame. Silkiin ta'ee raamteen baanama. Sanii ala waan si gargaaru maaliin qabatuufaan rabbumaan isin tiisu malee. Silaa'uu deemanii galuun hin jirtu bakka itti yaadan sanii. Akka rabbi isin godhe rabbi si baasu. Siif eenyu? Siif eenyu? Ana amma gayaani aliyyaa macha maali mujaahiduma Iliyaasi garwaa nama laafee nama soddomii meeqa. Akka rabbi isin godhe dhumtaniis guyyaa keessanii gahe. Oduun kun sagaleen kunini Harargee irra na argame jechuun wanni achi keessatti dhageettu garas nyaatti. Garuu haasaa hiriyyaan isa taasa kanarraa yoon kofaltettellee sin kofalchiiftu beekta garas nyaatti wanni ammoo haasaan nam kofalcheessa maal jedhaanii itti bilbilee mucaan ees deemuu jirtaa jennaani bakki deemni hin beennu qoryaatan jedhanii eegi qobbo dabarreen duuba waraana tisan geessan nuun jedhanii atakkamiin deemtaa jedhee gaafate hiriyyaan isa. Qobbo jechuun Harargee baate. Atakkamiin deemtu maal taati maraatte jennaani ani maaliin beek fedhitiyyaan deema obboleeyyan tilakkise bira deemte adda jedheen. Daa'imman jedhayyuu. Daa'imman wayii qabaachuun dha obboleessi maal jedhaan kun nama obboleessi namachi deemsi laaftu hin galu bakka hin beektaa miti naan hin beekaa duusaa malee jechuudha. Namni aduu beeku du'a deemin jiru jechuudha. Soo biltsiginnaan sammuu dargaggeessa Oromoo akka wosh goot Abrahaam tokko itti sii dara armumirratti. Ati dubbadhii itti deebi'a waan kanaan wal fakkaate gabaas lam harka qabsitti madaraatiin irra dubbadhu waan gad. Baay'ee gaddisiisaadha amma haasaa'uma pirezidantii Amaaraa sanatti si deebisa. Ji'oota lama dura natti fakkaata kan miidiyaa irratti paarlaamaa Awurooppaatti durataa miseensa paarlaamaa Awurooppaa kan ta'e Peekaa Visto ministirri dhimma alaa fi laa dubbate. Mootummaan Itoophiyaadha qondaaloonni Itoophiyaadha uummata Tigraay waggoota 100 lafirra balleessina naan jedhanii jedhee dubbate. Akkan gabaasa turre. Suni baay'ee ajandaa ta'e nullee irraa dubbannee jirra. Wanni amma aganyoon uummati Tigraay diina Itoophiyaati jedhe sun kana konfirmi godhe jechuudha. Gaafsana ministiriin dhimma alaa Itoophiyaadha. Ayya. Hin soba namni kun soba qondaalli gamtaa Awurooppaa kun hin sobe. Mo qondaalli Itoophiyaa waan kanan dubbatu hin jiruuti. Namichi kunillee akka biyya seenne jedheeti dhaadataa ture warra Ministry of Ethiopian Foreign Affairs jechuudha. Ani ni prosperity. So warri kuni soba isaanii build gochaa deeman malee
deebisanii diigalleen jiran beekta bakka. Sillee bittaa amansiisuu hin dandeettu Abrahaam beekta nam tanumsitti hime. An kanaaf bittaa right and wrong irra qabadheef tana bittaa. Warri siin amanuu warri biratti soba dhugaan ammoo soba kiliirra addunyaan gargar wanni kun filosoofii isaa sitti hima bittaa. Prosperity gospel kitaaba irra Itoophiyaan ittiin buluu jirtu. Kitaaba akkasiiti. Confusing and convincing waan jedhan qaban jechuudha. Amma wanni armaan dur mootummaan Itoophiyaa dubbate wasitti maqoy amma aganyo tashaagaram waan dubbate khalli afaan daddalamsanii lakka akkasii miti fakkeessuuf yaaluu jiranii miti practically wanni warri hojjetanii jirare waan sanyi gochi sanyi balleessaa hamma namichi afaan dubbate kana Tigraay keessatti argan turre not Tigraay Gumuz keessatti argan turre Oromiyaa keessa waggoota sadii argan turre inna gataa miti gostok dhageetta wasitti ma Oromiyaa keessatti namni maaliin dhumachaa tur shane maka shaneedhuun ilmi namaa shanaman turre addabaabaa irratti garte uumati Gumuzi uumachan turre uumati Tigraay akkanuma godhaman turre warri kun afaan dubbachuu baate assignment jiyootaan dur fixee ardi dubbatee jechuu garuu mormatanii si amansiisuuf yaalan I don't know what an jechuun gizee dubbachee ture Abrahaam yeroo duwwan irra dubbadhee fi awwaat mootummaan Itoophiyaa kan jedhaa dhugaan ammoo tan jedhee wal biriin qaba mootummaan Itoophiyaa akka ilaalchi xiyyaat akkubadhetti with evidence dubbadha ragaa irratti hundaa'ee mootummaa Itoophiyaa challenging godha mootummaan Itoophiyaa dhuga dubbatee beeku dhuga dubbachuu danda'u dhuga isaallee amanuu danda'u siin jedhan jechuun practically proof akka isaan wrong ta'an irdedeebi'ee ragaa walii waan qulqulleesseef jechuudha gara toopikii harka qabnu yoo deebine ijoollee Oromoo sobuun kanaan ta'an itti taphachuu jiran warri sobin sodaatu biltsiginnaan goot sobin sodaan jedhee dubbadhee ture armaan durallee gooti sobin sodaanne sobuuf dhimmi irra qabu. Fulum dura sibir taa'e garte si jeesi ana du'e siin jedha agas cufa sobuuf warri sodaan qabu jechuudha. Kanaafuu dargaggoota Oromoo akka ammaan tan argit kanaan hor deemtaa jedhanii mana si fuudhanii karaarra waraana deemu kan keessatti himanii jechuudha. Lafan itti dhaladde keessatti riippoorti lamsii kan qulqullitti nama manirra argan kanam sunu fuul beeku. Tokko ijoollee baadiyyaatti mucaa qabanii fidanii maal jedhanii fidan seeta mucaani nam baadiyyaa nam baratee miti. Garuu harkaawwa hojjechuu kan hin beeka beekta xuyyuurfa maanifa waan didiqqoo hojjeta. Achi mucaan kun gandi keessatti hin beekame bir dhaqanii bakka xuyyuur didiqa harka waan hojjetuuf xuyyuur si obsimnaa xuyyuur si barsiimnaa jedhanii mucaan gammadee maatiin agatti dhaamatee dhufee kaampii waraanaa galchan. Mucaan arrifatee boo'ee dadhabanii maatiin boottoof jibbaatanii umnaan warri isaanii jajjabaa cabsanii achi keessa akka baasan tolcha mucaan kun nan baratee boodillee fula tokko dhaqqa bedanii kadhatanii booran keessa akka dhibisitti hima. Nam foolis Oromiyaa keessa ture jira. Mucaan sunini armaan dur foolis Oromiyaa gad lakkisee dhaabbat mootummaa dhibii keessa hojjechaa ture. Dhiyoo tan ammoo kiliraansii TV wayii qaba kiliraansii baafachuu fi bulee hora lafedhan deema guji. Duraan foolis Oromiyaa ture. Am giddaaji deemtedhanii nama dhukkubsatee ture kam kiliraansii man hojii sun iyyuu gadhiise gannedduu qabanii bakka giddaa jedhanii makiinaatti hin dabranii kalee du'ee jedhanii warri isaanii boo'uu jira. Kaadireen biltsiginnaa ammoo gad baatee full Facebook tan irratti amsoodhaan an Oromoo react war kan jala gootu beektan ajaa'ibdi. They are damn liars warri kun sobdu waan ta'eef react itti godhuun qaban itti qoblanii bira dabruu qabani. Goototni raayyaattis biyya ilmaan hiyyeessa karaarra makiinaa walitti qabdee kaampii waraanaa galchitee footoo kaaftee mootummaan naannoo Oromiyaa loltoota makiina 10 makiina 5 Itoophiyaa baasee jedhan. What the hell? Kanumaan wal qabatee Itoophiyaa keessaa dhaabbileen hundi isaanii waraana gara duulaatti akka deemu maatii hawaasa jajjabeessaa jiranii suuraawwan abbootii amantaa fi sheekota qeesota paastaroota sannuu gadhiisa amma kun gadda gaafa dababaayii masqalaatti deeggarsa waraana labsuu yaadha. Sheekii waraana labsuu. Qeesota kun amma qeesotadha. Amma abbaan gadaa kun amma maanguddoo bara dargii keessa lolanfaa abbaa arbanyaadhanii arbanyaadhanii malee warra humnaan fixa ture. Sun immoo warra Gaamoo abbootii jaarsolii Gaamoo. Kantiibaa Duubaa fi ministeera waraanaa Dooktar eenyuun Qanaa Dooktar Qanaa kun immoo sheekotadha. Abbootii gadaa fi sheekonnis alaabaa itti kennanii dargaggeessa akkasii gaggeessaa jiranii. Hedduu masi kofalchiisa wanni baay'ee si gaddisiisa biyyattiin abbaa amantaa malee abbaa gadaa malee sheekii dhugaa dubbatu qeesii dhugaa dubbatu paastarii dhugaa dubbatu hoggana amantaa waan jedhamu hunda dhabdee institushiniin hundi caccabee Itoophiyaan amma qullaa deemte jechuudha. Ani Abrahaamii yeroo tokko
dhuga dubban dhugaan waan dansa beekilaan amma waan tokko sitti itti deebite yaadi keessi harkaan badini wanni kana jennuuf maali gahee warra kanaa maal tureedha amma gaheen abbaa amantaa maal ture gaheen sheekii maal ture gaheen qeesii maal ture gaheen abbootii gadaa maal ture waraan labsuu ture nagaa biyyaa nagaa lammiilee misooma namni nagaan oolee galee akka qotatu akka maanguddootti illee maanguddoon gaaddisa biyyaati ka jedhe akka waraan labsituufi akka namoota lammiilee gidduutti saboota gidduutti amantaa gidduutti garaagarummaan dhalatee akka namni wal fixuufi koozi waraana kanaa hin beekama gahee isaanii mitiidha waraana kana aganyoota shagar labsuu danda'a mootummaa federaalaa diigamee jira federeeshinii Itoophiyaa gatiin qabu akkuma ati jette lordis regional lordi ta'ee ijaaratee garee ijaaratee namni waraana labsuu hin danda'a akka hogganatti abbootiin amantaa maanguddoon dargaggoota abiddatti ka'oofaniif maayini gaheen isaanii gahee waraana labsuu hin turre nagaa labsuutu irra ture ka jedhu kanaaf Abrahaam sunini gaheen isaanii dhuguma waraan labsuu miti gaheen abbootii amantaa gaheen jaarolee biyyaa gaheen abbootii gadaa gaheen sheekii gaheen qeesii gaheen paasterii waraan labsu adon ta'in nagaa labsu sun ammoo ka jedhu quraan faa baayibili faa war kana jedhu malee practically Itoophiyaan sababa war kana baddi tokkoffaa garta sabab jaarrolee tana sabab war qobi keeyyate yeroo tokko report mootummaan federaala dubbat keessa TPLF sheekii faa qeesii faa qawwi qabachiiftan waadha turtee dheebetta mootummaan Itoophiyaa himata tolchuu dandeet jechuun saati amma bagada abba bokkuu naami ballaga wanda akkasi jirtu dhiis jechuun amlaal jechuun saati amma kana Itoophiyaa anin I don't know atinam khalee yeroo tokko atin dikkoo amantaalee jajjaba waan taateef xalooti godhaa nuun jedhe xalooti laf nami akkan jiru lafa abbootiin gadaatii warri fakkeenyi namata waraan labsu itti dhumna ministeerii nageenya biyyi ministeer nageenya qabdu tayyeroo jalqabaatiif ammoo waraan labsiti Itoophiyaa argamseena keessatti biyyi qeessi qabdi sheekiin balbalirra gad ba'ee uumat biyyi tokko walijjeessaa jedhe yoo waan akkana dubbannam namni tokko TPLF loogdanii TPLF maani TPLF ammaa miti doone nu TPLF irra midhaan nyaannee illee hin beeknu sun dhugaa beekaa waaqa beekaa lafa beekaa Oromoo bal'oo beekaa garuu wanni hojjannuuf maan dhugaaf hojjan gartee indoota bee gaaf doot qabri tante keessatti face to face rabbii walti dhufta hawaan cufata rabbi waan taateef itti gaafatamta dhuga dubbatte duuna immoo kabaja boollum tokko jeessitoo dooti akkas jedhaaceen kanaafu wanni warri kun tolchuu jiru kun inni Itoophiyaa seef godhuu hin danda'a Itoophiyaan balleessa 100% rabbiin gubbataa ilaaluu jiru yoo hiyyatanaaf akka nyaatamaniyyuu tanaaf namni akka baalaatti harca'uu jira jechuudha kanaafu andurii illee na beekta abrishee abbootii gadaallee kabaj qabaaf abbootii amantaallee kabaj qabaaf jaarolee biyyaallee kabaj qabaaf garuu tokkollee namanu dhugaan dansaa miti. Baay'isi gaddisa amma wanni ta'aa jiru buushii yaadattoota yeroo Iraaq irratti zamachaa Iraaq after 9/11 attackii ka jalqaba Ameerikaa rukutte Iraaq ture September 9/11 jechuun Iraaq ture mire zamachaa against terrorist Iraaq irraa jalqabe gaaf sana buushii addunyaan akkana jedhee ture you are whether with us or against us akan yookaan nu deeggara yookaan hin baddani bakka yookaan nu waliin jirtu yookaan faallaa keenya dhaabbatanii jirtu akan amma filosofiin mootummaa bilisiginnaa ka amma itti jiru akan yookaan junta akan yookaan bilisiginnaa kaampiin lama qofa jira yaada mootummaan Itoophiyaa good explanation kanaafi abbaa amantaas taatee jaarsa biyyaas taatee ministeera nagaa ministeera waraana paastariif sheekii whatever you are whether with prosperity party or against prosperity party yoo san taate immoo junta akkas amma warri tarsiimootti deemaa jiran ministeera nagaa kaleessa tiwiitarii isaanii alaa turre maal jedha jiitu gadhiisi Itoophiyaan lamaadhaan zamtaallo ministeera nageenya Itoophiyaa lubbu Itoophiyaa oolchuuf hin duulaa jedhan ay goodness duultee namijjeefta kun ammoo ministeera nageenya by the way ministeerna Photoshop kan tolchanii Facebook irra kale ala ture gubba sun gubba sapaliisa jira beetta sapaliisi adiin peace sign of peace sapaliisi suni sapaliisi sunam qawwee treet ijoollee is a good explanation dhuga dubbachuuf jechuun amlaala Itoophiyaan structure hin qabdu garte
ministeri maani minister bishani jinni galamane wanne dan injirtu structure Ethiopia digame is a regional Lord. And somebody Lord at the top wanne nu jennu khana yichu khanafu akabram jet you whether with us or against us in Bushir Khan qesi tatennan yo tamma sheekhi tate full sibe khan siyamana chirrafte junta dan ngol rasaru dan danis nyaajo tipel lefle wa makano jechu dan geto bayde wan kana walka to qabada tipel lef bara kana iri isilembe teriru makam bafte akbel segna riru wade barxa du balle irir ani riri agan gadunya khesa tungo da minjero torbanum riri amani rira motumma de garani bar tipel lef sun rir way amani mal jidan sedin qabada jolle dubrati masti baka qabale ra sukar fa khan gand khesat simi dalin sodatan bata beta jole durati binary qabate gadba binary ni sin qabate gadim bat khunini ya binary ni sin qabate gadim bat khunini binary gubarratti jole dubra ganam dubarti bata galgal awam bat jarulen fan jole dubra mal jetti enyali jagaredoch ka yadi ganenet nu jole dubra wayani walin jirraje dani bangafasi yadigi enu IPRDF opdio fa wali galgale amot binary sun ranji jirre do gongorani jarolele sunum qabatte baati jartingan saddetama ani nintalti dubra edata binary ayyo babi mol fakat the same mafia mafia smarty mafia stupid warkhana biballe sujra wan aboti amantaji wal qabatu gara tigray tisimu video qabatu ko argen ture isani simu horana sani tiyo khatan laale olide مرهاني عالم كدانا أباقاوي أبزاون هو سفرما مساخاتو إلال خينما دول أخاتو اسأل أخاتو كل أخاتو خينما إلنا بهم أبخاتو عاد خاتو فيهم حنا على سلام حد الرد اسم مرهاني عالم يخد وجه كان الشيء الآخر دول مساخاتو يكون اسأل مساخاتو يكون دول لك ولا عافر السنين رخاني له ولا أو يمارسو أير ناياتنا لا وليم صوب له كايسو زي أفي إني جالس أقول كان جبرتين ما سعيرو جبرتين سرايت سعيرو لا البر له برهان خاتم يعينا حباسهم يعينا دقي بحقوس ودستان أتا يدور غيركم أتوي اسأل أخاتم يكون الدنيا لأخاتم يكون سعر أبخاتم الزحو خاتم ما قال لها أديساوا على جد أبخاتم لا أخاتم تكون إسرائيل أخاتم بل كإلا رخايا في بيد أخون غرق الدواء لا أخاتم عندك نقول لكم إذا خاتم أوان تقرأي سمو وتدرى ثانية كانت بساجران أوفكالي دينا دايتي إنجفانو رنجل يدي مانغودوني توني بولتي دا بفتي براديمتي أسي ستاديمي في الفندس شيكون نفكيسون درجة غاغيساني ورادة شوبة بساني غاغيسا جرو سالوتين تام تكاد غامتو لا أبرش رب نورارا من أكم بيات بيسون كي جرانا ربي نورارا من أمو أنني soda gudda qaba ma annam makdaba nam tsaloti taw qaba yaso da de yom barka yaso da dugum sitti wawiti barka nakama so da wanni ko ni is sad by the way unamma war siyasati the blade saka sechuni da net war digna ma dugu barat gamla chuyu from both side war kana wana kana lab so of course elitin TPLF balesa ojate kumojate اللي نمانغور كقبضة اللي تدونتين وردان أرجو كقب خام كادرين غرق فدرالة جرتولة يا كوجاتي أيو جات يا كم توتو كل مان والكبتة والإنبادو كبت خانتول شوف خرا نجات هين خنولين تودن دا بليس شوني بوليتيكا خيسا باساني نمتجافة ما تقول شو سلا دوتا تدولي اللي بليساني كيسين فان شيكين فان مانين فان يشون وانا من تادو بتشو تنجرو amantaaf siyaasaa wal talaaqamee gargar baafachuu dadhabne tana confuse nu tolcha dhuga dubbachuu ani nama yeroo darmaan durallee waan abba gadaallee gochum warra jibbee wad dubbadhe ture waan dubbartuun namni gariin abba gadaa qeeq kanaan jedhuleen hin jira of course in qeeq abbaan gadaa is a man
is a person. Yoo ni akkuma irratti hojjat if is a criminal I will say you are criminals. Yoo ni akka hojjat ati akkam edhan itti man sun cubbuun qaba. Qeesille sheekille nam rabbiin ol ergeetti hin dubbatina nuun jedh yoon ta'an itti dubban. Amma maal jennaa nam warqanaan amma nam waraan labsa jechuuni deemi jeesii jedhee nam labsu nam harka dhiigaa akkamii dhuftee jalseen. Kanaafuu amantaan sadarkaa kana kuftee jirti. Topic itti aanu ta'uu dabarraa biraan waan tokko yeroo naa kennite gabaabsa irra dubbaadha. TPLF waraan mootummaan federaalaa jechuu jira kanaanii mootummaan federaalaa TPLF yeroo ximmoonaa kennineef ennaa yeroo ximmoonaa kennineef sun fayyadamte istiraak nu godhuu jirti Affaar keessa maani keessa siviilaan ijjeessuu jirti dhimachuu jira dhimma kanaa wal qabate ganam kana ministeera communicationii mootummaa naannoo Affaar Abba Ahmad Kalota bilbilaan dubbise ture Abba Ahmad Kalota maal naan jedhe yoo dhiyoo tanaa naannolee ta'een aanaa Affaar cabsite ta'een TPLF gareen juntaa uummata nagaa 75 ol buqqifte jirti dabalataan ammoo namooti 20 dhiyaatan nu jala ajjeefamanii jiranii garee juntaa kana ammoo dhabamsiisuuf mootummaa federaalaa waliin taane ofirraa dhoorraa jedha Ahmad Kalota irratti itti daree maal naan jedhe waraanii nu TPLF mootummaa federaalaa deeggaruuf naannoo Affaartisuu waladhuu jirra mootummaan naannoo Sumalee ammoo Sumaleen faan Jibuutiin faan TPLF waliin qumaariin irratti hojjechuu jirtu waan jira kaasee cufaafuu naannoo Affaar keessatti uummati nagaa miidhama jiraachuulleen dubbata gareen TPLF sun uummata nagaa miidhu dubbata armirratti war TPLF hin arganne Geetaachoo Raddaa erga deebiin akka jedhutti Affaar keessa sochiin jajjabaan hin jiru jedhee deebiin dubbachaa ture maal jedhe weellisaan Oromoo kan Caala Daggafa maraammartoo siyaasa barana sabnagaa jidduu gaagaamee baantaan kee jedha gaagaamii itti fufee jira gaagaam qeessiif sheekii labsitu kan ministeerii nageenya waraan bobbaasu kee jirra rabbi naga buusin jenna toofiki dhumaa baay'ee ulfaataadha amma wanni tokko kabaruu qabu namni Itoophiyaa keessaallee TPLF gareen TDF ka Tigray Defense Force jedhan kuni ka uummata wajjin lolu lafa isaanii bilisa baasanii Tigray naga amma naannolee Itoophiyaa hundumaa caalayyuu biyyi nagaa qabdu Tigray. Agaabi. It's very amazing. Kanaaf taphii dirreen taphaa jijjiiramee jira. Namni kashawwaduu hin qabne dirreen taphaa Tigray keessa miti amma. Dirreen taphaa Amaaraa fi Affaar keessa. Akkaan. Lolli yoo dheerate immoo gara Oromiyaallee dhufuu mala jechuudha. Mootummaan Itoophiyaadhaa rakkoon siyaasaa Itoophiyaa qawwee qofaan akka furamu jala muree qawwee bitaa jira namni qawwee qabu qawwee walachaa jira ijoollee waraanatti bobbaasaa jira similarly TPLF kanuma gochaa jirti rakkinni Itoophiyaadha qawweedhaan hin furamu kana namuu hin beeka baay'ee Abiy Ahmed hin beeka Geetaachoo Raddaa hin beeka mormitooti Oromoo gaameeqaf ka dubbataa ba'an rakkoon Itoophiyaadha qawweedhaan hin furamu muuxannoo qawweedhaan rakkoo Itoophiyaa furuu waggaa 100 oliif yaallee kufee jira. Waraanni kuni beeki gaafa waraana labsitu outcome waraanaatti osii dhufu waraana gaafa labsitu namni hin du'a dhaabbileen hin diigamanii misoomni hin diigamaa ittaanee hojii manaati hojjettu deebisanii ijaaru rebuilding amma Tigray jarri humna qaban taanaan rebuild gochaa jiru yoo kana yoo hojii manaa biraa waraana hojii manaa isaanii jabaan jechuudha. Kanaafuu naannoon Amaaraa soo diigame rebuilding Amaaraa waan jedhamu projektiin ittaanu hin dhufa akka Itoophiyaan. Affaar illee amma lolli hamaate amma daandiin baaburaa Jibuutii geessu sochiin daddacitee jira jedhama kaleessa daandiin Jibuutii geessu sochiin dhaabatee jira jedhama kun daandiin dhaabbileen diigamaa jaarmiyaaleen diigamaa namni dhumaa whatever economic crisis dhufu ittaanee hojii manaa san ta'a amma waan irra dalagaa turte irratti deebiteen ijaartu garuu akka haaraatti ijaartu waraana booda jechuudha. Kanaaf if you are declaring a war you are declaring rebuilding. Kun immoo kasaara maraammartoo baay'ee. Maraammartoo waan kanaan wal qabatee ati yeroo baay'ee non-violent illee hin jaalatta. Alleen akkasuma waraan hin jaaladhu qawwee hin jaaladhu. Kitaaba wayii keessatti ammoo kitaaba Me with Check kitaaba Fidel Castro barreessachi keessatti maal jedha qawweeni political freedom si kennuu dhabuu dandeetti. Garuu liberation si kennuu dandeetti lubbuu tantee guufsitisuu dandeetti waan jedhu haasi dhuga dubbachuuf. TPLF keessa amma TPLF wanni
TPLF kadhatteeti miti baay'ee qabaate qawwumaan dhoofte ofirra baafte jechuudha. Warri qawween qabcarraan isa maali? That's my question. Yeroo tokko reefu yaa'ii dubbanne amaarta akka isaan gartan sun qawwee dhatte ciifti. TPLF qawween tumte ofirra dhoortam kuwaasiyyuu naannoo boordaruu fi keessa baafte kuwaasiyyuu amma Affaar Amaar keessa taphachuu jirti jechuudha. Carraan Oromiyaa hoo waan jedhu yeroo dunu yaachisa gaafitan namoota dulleen gise dunu gaafatan uummati Oromoo carraan isa maanii jedhanam. Opinion tab jijjiiruuf amma rabsoon isin dhiyootan nama irra jalqabuu jirtu namoota gargaraa waan kiristaas godhuu jirtu. TPLF fangoo fiduu fi warraaqatanii jedhan. TPLF fangoo namni fiduu fi warraaqatoo jiraatu yoo jiraatellee taasisamuu hin qabu. Ndageettaa miti. Garuu ashabbaarii waggaa 30 bulcheef ashaggaariin waggaa 27 bulchee both are terroristing ammoo garagarummaa waan hin qabnee fi uummata Oromoo fal barbaadachuu qabanuu fal kaa'uu hin dandeenyu direction ammoo wanne jechuu hin dandeenyu yaada kennuu hin dandeenyu wanni tokko keessa kaa'u gabaabsee ibsa wanni tokko by the way warri ristii Amaaraa deebisneedhaan kuni keessumaa gareen paartii abin jennu fintaaleessa Amaaraa keessa socho'u naannoo Amaaraa keessatti barcuma argateera filannoo inni darbee kan filannoo sobaatillee taatu jechuudha. Gareen sun ajandaa ijoonsaa weerara lafaa fi ristii Amaaraa deebisuu ka jedhu. Lafa Oromiyaa keessuma lafa Oromiyaa Tigraay illee ajandaa isaanii ijoodha. Even ka waamicha aganyoota shaagar waame kanatti illee warri jalqabe waamicha isaa awwaatee ibsa baasee warra kan. Jarri kun qawweedhaan rakkoon Itoophiyaa rakkoon Amaaraa lakkoon weerara ristii Amaaraa deebisuu qawweedhaan furamaadhaan ni yaadan. Mootummaan Abiy Ahmed illee sanuma hordofee Amaaraa ka qawweedhatu karaa aganyoota shaagariin ibsa basee jira jechuudha. Kanaaf humni Oromiyaa keessa yeroo jiru yeroo kanatti dammaquu qaba jechuudha. If Amaras are solving their problem with weapon, the question is weapon. Weapon in Oromia keessatti intaatu jedha. That is what we are saying. Jechuun cufaafiyyuu nu qawwee dadha uummata jechuutti hin jiru misunderstanding nu godhina. What is the solution? Gaafi jettu uummata yeroo baay'ee waan nu gaafatuuf uummata Oromootiif kennee dabarra. Garuu namni hunduu hidhataa jira ka jedhu uummanni baruu qaba. Midhaasa beeka. Namni nu dhaga cufti midhaasa beeka sa'aatiin teennaa bishaanifachuu jirti. Odeeffannoo keenya kadhumaatiin yuunivarsiitiin mootummaa naannoo Tigraay keessatti argamtuuf ta naannoo Amaaraa. Naannoo Tigraay keessa yuunivarsiitiin akka Maqalee barattoota konkolaataa baay'een barattoota 4,100 wayitaatu kaleessa guutuu san beeku ergusii dhageenya jirra. Barattoota sun agdaangaa karaa wanniitiin seensisanii gareen dhaabbata mootummoota gamtoomanii barattoota sun geegessa jiraachuu Finfinnee ga'uu si agammaa godhu agaa odeeffannoon tun jirtutti hin qabnu garuu ba'uu isaanii qabna. Tammalee har'a yuunivarsiitii Waldiyaa ibsi baaseen barattootaan boqonna sanii kennine jirra galaa jedheen jira. Waldiyaa jechuuni bordarii naannoo Amaaraatii fi Tigraay jidduu jirti. Yuunivarsiitii Waldiyaallee barattoota angalateen abrishmi afaan ከዛሬ ጀምሮ የረፍት ጊዜ ስለተሰጣችሁ ወደየ ቤተሰቦቻችሁ እንድትሄዱና ጥሪ በሚደረግላችሁ ሰዓት መጣችሁ ትምህርታችሁ እንድትከታተሉ ማየችውዳ ወሪ አፋን አማሪፋን ዱብስኔ ሀራ ካስተኒ በቆና ፉደተኒ ጅርተኒ ገረማቲ ዴቢያቲ የሮ አመምተኒ ትኮታ ጀ mootummaa naannoo Amaaraati. Lolli naannoo Amaaraa keessa jiraachuusaa kurragaadha. Yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa kan Tigraay waldaangeessan naannolee Tigraay waldaangeessan keessa jiranillee barattoota gara maatiitti ergaa jiranii akkan dura dubbadhe lolli kun dirreensaa Tigraay keessa ba'ee Amaaraa fi gara Affaar dhufee jira. Warra amma duulaaf deemu kanaaf viidiyoo gabaabaa san nu gadhiisiiti waan Tigraay keessatti ta'e quba qabaatanii asumaan haa deeman warri do love them good. Crowds of residents in Mekele, the Tigrayan capital, have rushed to see thousands of Ethiopian government soldiers paraded by their captors. A rare look at the dramatic turn of events in the 8-month-old conflict. Of course, as an institution, they're criminals, but we cannot keep these people as a whole. There are more than 6,000 soldiers and officers in detention centers. Detention centers, for so long. As prisoners of war, we have to treat them. As prisoners of war, we have to treat them and release them. Somehow, but if somehow we get some evidence, some clues that Mr. A or this guy has committed, say, murder or has killed or has destroyed this village, we will keep them because they have to go to court. This village, we'll keep them because we have to go to court. The Tigrayan leaders rejected a unilateral ceasefire that Ethiopia's government announced as its soldiers retreated from Mekele. They vowed to chase the enemies out of the rest of the Tigray region.
After we came here, we healed. We healed after washing and after putting bandages on. There is no stitching up work done here. It may be because of the place, but there is no stitching up here. In addition, there is a shortage of food. We don't eat enough food, and they don't give us the necessary additional medicine like painkillers. Apart from that, they are helping us as much as they can. የሚያቀርቡልን መኪና የለም ከዛ ሁሉ መጣን እዚህ ደረስ አሁን ወደ ሀገራችን ገብተን ሕክምና ብናገኝ ምን ተርፎ ሰዎች ሁለት ሰው ሶስት ሰው እዚህ ካጠገቤ ሞት On Monday, Tigrayan forces said they were pushing south and had recaptured a town from government forces, underscoring their determination to keep fighting until the region's pre-war borders are restored. Conflict erupted in Tigray 8 months ago between central government forces and the region's ruling party, the TPLF. Abraham akkuma agartutti viidiyoon tunini loltoota Itoophiyaa kabooji'amanii loltoota kan armaan dura magaalaa Maqalee keessa paaraar godhaa turanii viidiyoo sun namni qabate miidiyaan jalqab gadhiise Washington New York Times irra fudhattee Reuters fa miidiyaa gargaraa gabaase. Abba General Baacaa dabalee gad ba'ee Photoshopii jedhe. Nuwanni kun Photoshopii miti ennaan gaafas mormuu yaale. General Baacaa dabalee moo nutti waan ogummaa adoo Photoshopii taate namni adda baafachuu qabnu moo Baacaa dabalee yeroo tokko tokko. Sob war kana guyyaa tokko adoo sagantaa qabannee sob jir tokko lam sadii inni lakkoofsifne uummatatti himne natti tola birishe. Kunini loltoota dhugaa uummatatti suu fedhanii daanga uummata heddeedhaan achi godaansisan ilmaan namaati. Gaafa geegessana kunane gootota gaaf qabamte ammoo akka rakkatu Photoshop taati jechuudha. Kanaafuu TPLF saatii dhiqoo tokko hin qabnisiya. Kanaafuu TPLF wanni isin tolchuu jirtu kan fakkaate. Ilmaan hiyyeessaa ammoo loltooti waggoota 20 waggoota 15 waraan kee turan sadarkaa kanaa yoo miidhaman ilmaan hiyyeessaa kam guuramuu jira maal taanii waan jira gaafii qaba Abiraamane. Beekee amma loltooti kun loltoota Itoophiyaa waggoota dheeraaf waraana keessa turanii. Even Republican Guard warri masaraa mootummaa eeganfaan dhiyoo booji'amanii dhageenye turre. Warra kan caalaa kompiitensii yookiin dandeettii waraanaa warri qabu jira jedhee yaadu ijoolleen amma leenjitee ji'a 3 baatu kun Republican Guard masaraa eeganii oli kompiitensii waraanaa hin qaban jedhee yaadu waraana keessatti kooziin murteessaa muuxannoon murteessaa iskiiliin baay'ee murteessaa moraaliin waraanaa immoo murteessaadha booji'amtoota laalaati moraalii akkamii qabaatanii loltu. Anyhow gara hundumattuu immoo abbootiin amantaa kadhataa jiranii Finfinnees kadhaan jira Tigraay keessaas abbootiin amantaa kadhachuu jiranii baay'ee si gaddisiisa. Yaa sa'aatiin qabnaa wanni itti abrishe goola buufi ta University waldiyaa sun jala xiqqoo dubbadde wanneedha. University waldiyaa torbaan tokkoon kan uummata yaadachiisu qabna. Jitokkoon dura barattoota hoota itti yaamte amma immoo boordari gubbaa bakka waraana laftisu waan taateef barattoota dafteeroon erguuni fuula ijoolleen sun TPLF maafiyaa warri kun. TPLF jechuun maafiyaa ijoollee sun gana qabdee akka kanis tanallee garee Maqalee keessa oofuu dandeetti baga gadhiisan garuu University waldiyaa is higher learning institution jiddu galees qorannooti jiddu galees barnoota malee propaganda maashiniiti miti gad baatee boqonna sanii kennine gala Abrahaam boqonnaa sii kenne boora jalqabde biiroon dhufin yappitan. Daatota himenne qophiin keenya Odeessaalee Har'aa kanuma ture yeroo itti aanutti caaltuu wajjiniin argamna boqonnaa yeroo xiqqoo fudhattee turte caaltuuni sagantaa kana keessummeessaa akkasii waliin ture Abrahaam Birruu fi Guyyoo Waariyoo turre qophii Odeessaalee keenya kan yeroo biraatiin nagaa walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna turtii gaarii.